السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوتوتا في هردوفتوتا إن شاء الله تعالى أرنتنا اللي سينا جاللا سينا هالان وان جاللتي تاتي نما قد إبسيتو قبرديتن نفي لا تديرو نموتن غري خنگرتي نمني أمانتي يوخانو نمني أستاذة يوخانو نمني شيخة وان جالل الراهنا سوين اتفاقاتا jaalalaa jechuun insha Allahu ta'ala waan isiin taateen gabaabsee si hima. Jaalala jechuun assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota fi hordoftoota keenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh daawwattoota fi hordoftoota keenya. Insha Allahu ta'ala har'aan tana seenaa jaalalaa tana ajaa'ibaa qabadheetiin isinii dhihaadhee dhufe an obboleessi keessan Hamzaa Sheekh Jaabir. Duba insha Allahu ta'ala jaalala jechuun maali waan jedhamuun seenaa tana keessatti isinii ibsuu barbaada. Osoonii fi achiin seenne dura namootan gariitu jira. Hay sa ustaazonni waa'ee yookaan sheekan waa'ee jaalala irraa ni haasawanii jaalaluma tanaahu isaanii haraam godhaa miti warra je'ee yaadu jira. La akkasitti yaaddee hin dogoggoriin obboleessa kee yookaan obboleettii. Ati nama tokko Rabbi uume sammuu kanneef gartee waa adda baafatu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama waa adda baafatu si godhe. Namni tokko yoonii fi ebaluun kun akkana kasiin jedhu taate waan nama sanii hin dhagayin. Dursoo dhufii nama san adda baafadhu jechuudha. Laata dhiiroo amantiin islaamaa ta'u akkamiin laalti? Waan Hamzaa Sheekh Jaabir haasa'u deemu kana amantiin islaamaa akkamiin laalti? Moolaata dhiiroo waan amantiitii ala haasa'uu deema. Yaa wanni kun taarika tokko kan ta'e taarika gartee dhugaadhaan barreeffamee hojjetamee dalagame jechuudha. San duratti Rabbi subhaanahu wa ta'ala waa'ee jaalalaa kana hoggaa dubbatu kana ja'a. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس المنما خنرا غرتاجي قرآن خيستي من يتخذ نما قلتو من دون الله ربي ألتي أندادا شريكة. الله أكبر. يحبونهم كحب الله يحبونهم نجالة كحب الله أكما جالل ربي ربي سلا جالت شوك أمن سنتي إسانيس جالة ججو لال. ومن الناس قريء المنا مرة نجرة من يتخذ نمني قلتو من دون الله ربي ألت أندادا شريكة. ربي في شريكة قلن يحبونهم كحب الله أكوار ربي تي شريكة سنجالة ججو. والذين آمنوا والروان أمو ربي إسانتي آمنا أشد حبا لله. والذين آمنوا والروان آمنيتو ربي جالتا حاجة إسان وان كان جالتا جالا إسان تو ربي جالتا جي. أوكي جيتش جاللا كان قرآن خيستي يبقى كانت توينو جاللا يتشون جلبتمو المحب يطيع لمن يحب جان. جالة تكو نما جالته فيما وان إني جوسن. شوف سيغلي مالتنا نياتا. اوكي حديث ما تناف أمالي الله سبحانه وتعالى مالجأ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Aayata kana qacaloo na hojii dhaggeeffadhu. Wamin aayaatihi seenaa siifin jalqaban jarjarin seenaa jaalalaati siifin jalqaba na duraan jarjarin. Dura quraana keessatti waan jaalalti taate laalla jechuuf fadheeti namoota gariitu jira ustaazowwan kana jajja'aniituma dhalaa harkisuuf fadhani. Mee amma dhalaa maalirraa harkisna rabbii keessan sodaadha. Mee rabbii guyyaa qiyaamaa sodaadha jechuun namni tokko hoggaa haasa'u niqaaba godhachuun qaba. Amma fakkeenyaaf niqaaba godhachuun qaba. Haasa'uudhaaf bareedinuma ittiin dhalaa harkisan sanuu hin qabnu dhugaa rabbii waliin dubbanna. Nama tokko kan akka ofiitti waan rabbi isa barsiise akka ofii sanitti fakkeenyaaf amma Hamzaa Sheekh Jaabir hoggaa waan rabbi isa barsiise namaa himu akka Hamzaa Sheekh Jaabir teetiin namaa hima malee akka ebaluu san ta'e namaa himu. Siigalee qoflee aadaatiin yaan qofla dhiisuun danda'u qoflee aadaatiin yoo maa qoflaa waa himtaa kan jettan taate akka biraa kan ittiin himu beeku jechuudha kana malee. Tanaaf Allah maal ja'a wamin aayaatihi waan tokkichummaa rabbii irratti qajeelchurraa an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja lubbuma ta'isaniirraa qindii isiniif uumuun litaskunuu ilayhaa shuf litaskunuu ilayhaa jechuun akka isin gama isaanitti haaraa fudhattan. Fakkeenyaaf amma namootan garii ka jaalalaa fi seksii wal qabsiisee ilaaluutu jira. Jaalalaa fi walqunnamtiin saalaa abadan walitti hin dhuftu. Walqunnamtiin saalaa yoo taates dirqiinis godhuu dandeessa. Maallaqaanis bitattee godhuu dandeessa. Garuu ammoo tan jaalalaan godhan paartii jaalalaa irraa takka malee jaalala guutuu miti. Walqunnamtiin saalaa tan jaalalaan godhan paartii jaalalaa irraa murna jaalalaa irraa murna xiqqaa tokko malee jaalala guutuu miti. Namootan garii ka jaalalaa fi walqunnamtii saalaa wal qabsiisee jaalala jechuun walqunnamtii godhuudha jedhee yaaduu jira laa. Jaalala jechuun walqunnamtii godhuu jechuu miti. Siifiin immoo obboleessa kiyya. Rabbiin maal jedhe wamin aayaatihi waan tokkichummaa rabbiitti nama qajeelchaa irraa an khalaqa lakum isiniif uumuun min anfusikum lubbuma ta'isaan irraa azwaajan qindii litaskunuu ilayhaa akka gama isitti haara fudhattan akka isinis gama keessanitti haara fudhattu. Litaskunuu ilayhaa jechuun akka raahaa waliif fudhattan taakka akka hoggaa alaa galte nama yaadatti baafattu akka hoggaa alaa galte nama nyaata sii godhu nama si gargaaru nama gartee waa hunda keessa si gargaaru jechuudha. Sukuuna jechuun ziqii tatti argatta. Waja'ala amma booda fida jaalala jechuudha. Waja'ala kan godhe beeynakum isin jidduutti mawaddatan waddishaallo wuddee hin jaani wuddee maaree waliin hin jaani wuddiin kun achirraa fuudhamee beekta. Mawaddatan jaalala mawaddatan jechuun madda jaalalaa waja'ala beeynakum mawaddatan jaalalaa fi rahmata walii godhuu. Inna fi dhaalika la aayaatin liqawmin yatafakkaruun. Akkasin rabbiin isinii uumuu kana keessa waan tokkichummaa rabbii irra nama qajeelchitu jira warra fikraa godhee gallallaaluuf jechuudha. Okay, eegaa hagana dubbanne booda jaalaltii amantiin islaamaa akkamitti kalaaltu sii galee jira. Jaalala jechuun waan gartee waa lama jidduu jira. Haadhaa fi ilmoo jidduu jira. Abbaa fi ilmoo jidduu jira. Bineensaa fi nama jidduu jira. Bineensaa fi bineensa jidduu jira. Sii galee akkuma lukkuu fi lukkuu jidduus jirutti lukkuun amma hoggaanee fi qillee isii irra teessee baatii hanga taate irraanfadhee jira dhiifama. Irra teessee eega bante booda qot jettee yaamti. Isii yaamuun san rahmataa fi jaalalaa beeka. Duba seenaan irraa dubbachuu deemnu ton isinitti illee dheereessa gadhiifama. Amma gama seenaa jaalalaa taarikaan barreeffamtee takkatti seenna. Kumaar gurbaa ja'aniin tokkotu jiraachuu ture. Kumaar kun dhalootaan biyya Hindiiti. Seenaa tana iddoon isii irraa dubbisee liinkii diiskiripshina jalaan isinii kaayaa seentanii dubbisuu dandeessan. Seenaa dhugaati jechuudha. Seenaa dhugaa irratti murtoofti. Kumaar gurbaan ja'amu kun bara 1949 dhalate. Gosti inni irraa dhalate biyya Hindii keessatti gosa gartee biyya Hindii tana keessatti uffatamtu.
tan gartee irra guddaan isaanii tuffatan tanarraa dhalate jechuudha. Ammallee gartee barnoota barachuu ture Kumaar Gurbaan jedhaniin kun kanuma gartee amma footoo isaan achi agartan kana barnoota barachuu ture. Barnoota kanatti hedduu cimaadha. Barnoota kana beekumsa waa fakkii kaasuutii qabaa. Beekumsa kana dabalachuuf jedhee barnoota hoggaanii fi itti fufuu barbaadu barnoonni isaa bakka hin geenyeef waan horii hin qabneef jechuudha. Duuba gurbaan Kumaar jedhamu kun bara 1970 takka eega gartee barnoota kana itti fufuu dadhabe iddoo tam deeme Delhi Hindii keessa biyya Delhi jedhamtu deeme. Biyya tana keessatti barnoota firii kan kennamuutu jira. Barnoota firii kana barbaadachuuf deemee jechuudha. Barnoota firii kana hoggaa barbaadachuuf deemu jechuun namni hoggaa barnoota firii kana baratu biyya Hindii san keessatti bakka buluu fi waan nyaatuu fi kana qabaachuu qaba. Gurbaan Kumaar jedhaniin kun waan nyaatus hin qabu, waan dhugus hin qabu. Akkanuma lafaa ka'ee deeme. Shoof baaskileeta tokko qabaa. Baaskila jechuun baaskileeta tokko qaba. Baaskila kanaan deemee biyya Dilliidhaa akkasitti dhaqe jechuudha. Duuba gartee hoggaa mana barumsaa kana dhaqu iddoo namni itti walitti qabamu tana deemeetii uummata mootummaa kana gaafate piliis aniin kun biyya Hindii gandaa kanarraa hin dhufe waan hin nyaadhu hin qabu. Tanaafuu osoo hayyama naa gootanii bakka tana taa'eetiin waan namni hambisees nyaachaa barnoota hayya kanaas baradhaa jedheen. Ookee jaanii ni hayyamaniif iddoo akka gartee bakka namni itti walitti qabamu bakka itti geejjibarraa yaabbatanii kana deemee maal godha? Fakkii namaa kana dhaabbadhu jeetuma fakkii si kaasee waan callaa takka ta'e wayiin bitatu sirraa fudhataa jechuudha. Duba gartee osumanni akkasi jiru intala inni jaalachuu taa'u takka osoonii fi inni baadiyyaa isaanirraa deemee Dilli hin dhufin biyya Hindii ta'a Delhi jedhamtu tanan dhufin seenaa tana keessa bakka lama jira. Bakki takka haadhaatu bakka fala itti ilaalan. Fala jechuun ni beektan waan fuulduraa nama garii kan khuraafaata kijibee jechuudha. Wanni akkasii amantii Islaamaa keessatti dhorkaadha. Bakka itti fala laallatan dhaqanii haati isaa yookaan abbaan isaa jechuudha. Bakka takkatti haadhaan laaleef ja'a, bakka takkatti abbaan laaleef ja'a. Bakka falaa tana dhaqaniiti naziiba isaa kana laalanii hoggaa laaluu maal je'een namichi fala laalu kuni intala takka tan gartee intala qabeenya qabdu tujjaaraa tan biyya faranjiirraa dhuftu tanaa wajji jireenyi kee walii ida'amuu teessaa je'een tan gartee huluulloo afuufuu beeytu. Huluulloo jechuun huluulloo ni beeytan gaata akkana qabanii akkasitti afuufan san akkamisa akkana jaanii ta'a afuufan san isii tana afuufuu beeytii je'een duba gartee ammallee wanni isiin itti beekamtu je'een wanni isiin itti beekamtu tan biraa lafa ooyiruu qabdii je'een namichi fala laalu san jechuudha. Ookee gurbaan kun gaa amma eega Dilli dhaqe booda guyyaa guyyoowwan irraa ta'e tokko intalti takka dhufte jechuudha. Bara 1975 bara 1975 Shaarloot intalti jedhamtu takka dhufte. Eessaa dhufti? Biyya Ingilaand irraa dhufte. Isiin biyya Ingilaand yookaanuu achirraa jiraattu achi osoo hin tahin barnoota isii achii fixxeetiti mee gartee barnoota isii achii fixxeetiti mee gartee ani bashannanaaf biyya Hindii tana deemuun qabaa jettee biyya Hindii tana Dillee bakka jedhaniin tana dhufte. Hoggaa dhuftuu bara 1975 akkumaan isiniin je'etti
eega inni biyya dillee tana amata 4 taa'e booda dhufte jechuudha barnoota isaa oofachaa jiru amata 4 eeganni taa'e booda biyya tana dhufte guyyaa kam dhufte Diisambar guyyaa 17 dhufte Diisambar guyyaa 17 dhufte akkuma tasaa wal harkanii footoo na kaasii jetteen harkan footoo kaasanni footoo na kaasee hoggaa jettuuni akkuma ammaa asirra gartu kana footoo kaasuu eegalee gurbaan kuni qoqoflaa footoo kaasa gammadaa maaliif nama biyya alarraa dhufee maal jedhee osuma footoo kaasaa jiru gaafii wal gaafatan jidduudhaan akkana osoo ji'uu gaafii takka osuma gaafachaa jiru maal jedheeni amma yerooni nan deemu geesse please bor walitti deebinee footoo tee tana sii fixuun hin danda'a jeen okay ja'aniiti adda bahan eega adda bahan amma gaa mana galee yaaduu eegale kanuma bee taariika dhugaati beeki garuu filmii hindi fakkaata filmii hindi wooma kanarraa dalaganii jechuudha galgala yaadaa bulee hoggaanii fi ganamtummaa ka'ee dhufu ganamtummaan Diisambar guyyaa 18 beeki Diisambar guyyaa 18 walitti deebi'an amma gaagartee gaafii takka gaafachuu eegale eessaa dhuftee je'een ani akkanattiin biyya Ingiliz cinaa takkaa hin dhufeettiin inni gartee Iswiidin tana ni beekan seene Iswiidin irraa hin dhufe jechuurraa maaliif jennaan gaafa san keessatti bara 1975 keessatti namoota biyya adda addaa jiran Iswiidin kana hin beekan Ingilizii fi biyyoota akkanaa malee jechuudha. Yeroo kana nin beeka je'een eeysa jennaan Iswiidinii jetteen. Waaw naannawa isii hundaniin beekaa je'een dubachuu qofaa miti naannawa biyya sanii hundaniin beekaa bikka bareeddurraa dhuftee je'een. Okay, gaafis gaafachuun hin danda'a jennee. Ati hululloo afuufuu ni beektaa mi jeen hululloo jechuun tareefu inni san taa'ammaa asirra jirtu tana. Hofaltee maal jetteen akkami beektee jetteen akkami beekuu dandeesse hululloo afuufuu kiyyaa jetteen. Okay je'eetuma ammallee osoo footoo isii kaasaa jiru ati ooyiruu ni qabdaahii je'een. Ooyiruun isii akkuma ammaa asirra gartan kana Iswiidin keessa bakka tanaa isiin ooyiruu qabdi. Akkami beektee jettee ajaa'ibdee amma hofaltee akkami beekuu dandeesse. No ani akkanattiin iddoo fala itti ilaalan dhaqee akka gartee anaa fi ati jireenyi keenya waliin tahu hubadhee jetteen je'een dubanni jechuudha. Yeroo kana duba gartee isiinis gammaddee wajji deemtee ganda isaanii wajji dheeyxee baatii takka wajji ta'an Diisambar tana achumatti fixanii jechuu baatii Diisambar tana achumatti fixanii eega baatii tana fixatte booda guyyaa waa xiqqootti idaattee karaa biyya isii Iswiidin deebitee jechuudha. Iswiidin irraa gaafa san keessatti akka ammaa kanatti telefoonaan dhaquma takka deequma takka wal harkachuun hin jiru maal godhan poostaa walii barreessan. Poostaa tana keessatti osuma walii barreessanii poostaan kun guyyaa meeqa booda deemee isaan bira gahaa guyyaa meeqa booda deemee isaan bira dhufa. Namichi faala laalu immoo gaafuma faala laaluu maal je'een faana isii tana dhawii je'een isii tana faana dhahii jechuun isii tana jala deemu faana siirra deemii je'een. Akka faana siirra deemnee gurbaan kumaar jedhamu kuni maal je'eetiin siima qabeenyaas hin qabu waa takka hin qabu. Amma gartee osuma poostaa walii erganii guyya tokko maal jettiini Shaarloot intalti jedhaniin tun maal jettiini gaafa sanitti gaa intala amma yeroo tanatti dulloomanii jiranii Shaarloot intalti jedhaniin tun maal jettiini kumaar maallaqaan sii ergaa hoottuu wal fuunaa jettiin. Mee osoo maal je'ee jettee yaadda ati isaa gartee deddeemee nyaata isaatuu barbaaddatu maallaqaan sii ergaa hoottuu wal fuunaa hoggaa jetteen waan xiyyaaraatiin sii erga hoggaa jetteen. Waraqaa isiitiin maal je'een laa maallaqa sirraa hin barbaadu
juhud jagartee laffaati xiyyaaniin dhufuu fadhaa jee waraqaa deebiseef okkee teeni gaafa ranjiidhaame ogguma takka akka keenyatti addii zigaal hin godhin kaa akkan hin godhin kaa waliin hin jaanii beeyta okkee jette achi booda kumar itti yaaduu eegalee baaskileeta tokkicha isaa ka qabu ni gurguree waan footootti nama kaasu tana ta qabuus ni gurguree waan takka hunda firraa gurra jala dhawee jechuu hoggaa gurra jala dhawu gahuu hin dandeenyeef baaskileeta isaa ni deeffate jechuu maallaqan olii waan gahuu hin dandeenyeef baaskileeta isaa ni deeffate laata dhiiroo maal godhuu deema gurbaan kun qaceello na wajji dhageeffadhu hoggaa baaskileeta isaa deeffatu amma baaskileetaan lafaa ka'ee karaa lafaatiin jira gaafa sanii karaa lafaa kana deemuu murteessee jechuu meeqa caaloo dhagaye karaa lafaa kana deemuu murteesse gurbaan kun karaa lafaa kana itti qabe eeysarraa ka'ee hindirraa ka'ee dalhirraa ka'ee paakistaan dhaqe paakistaan irraa ka'ee afgaanistaan dhaqe afgaanistaan irraa ka'ee iiraan dhaqe iiraan irraa ka'ee turkiyaa dhaqe hoggaa turkiyaa dhaqu biyyi turkiituma hedduu takka ajaa'ibdee isa kana beeki ganda keessa deemu kana guyyaa takkatti yeroo dheertuutti fudhatte yeroo dheertuu isa fudhattu kana deemaa ganda keessa waan takka gaafachaa kadhachaa footoos kaasaa nyaataas woomisan irraa dalagachaatiti gurbaan kun akkasitti deemaa jiraa jechuun hoggaanii fi biyya turkiyaa dhaqee turkiin ajaa'ibdee maali namni kanaa cimaan kajaalalaa jecha karaa dila kana laffee jettee maal gootii fi baabura irraa kafalte jechuudha. Turkii irraa ilaa isaa baaburaan deema ilaa Oostariyaa baaburaan dhufa. Oostariyaa irraa baaskila isaatiin ilaa Jarman dhufe jechuudha. Jarman jechuun iddoon amma an jiraadhu tana jechuudha. Okay, Jarman irraa ammallee deemee Deenmaark baaskilaan dhaqe. Seenaan tun seenaa ajaa'ibaati. Jaalallee isaa bira dhaquuf jecha. Laata dhiiroo seenaan tun nama isiin irra geesse. Jiraachuun nama keenya keessaayis. Okay, deemee Deenmaark dhaqe. Deenmaark irraa Swiidin ammoo dooniidhaan dhaqee jechuudha. Gaafa Swiidin dhaquu bakka isiin jirtu san deemee dhaqee akkasitti wal fuudhanii jechuudha. Seenaa jaalalaa namni gartee jaalala isaanii tana bakka ni geessi jedhee yaade abadan inuma hin jiru beeku. Garuu ammoo jabaatee jaalala isaanii tana bakka hin gee ammallee warra lubbuun jiru jechuudha. Warri naan isinii himaa jiru kuni warra lubbuun jiru duba gartee Delhiirraa lafaa ka'ee biyya Hindiyaarraa ilaa hanga Swiidin baaskilaan dhufe. Subhaanallah. Gurbaan kuni wanni ajaa'ibaa barnoota isaa kachi dhaabe san eega gartee Shaarlootii wajji wal fuudhee itti fufee Swiidinumatti barnoota isaa san xumuratee achi booda doktora kabajaa bara 2012 amata 8 dura jechuu ama 8 dura doktora kabajaa fudhate Swiidin irraa doktorummaa kabajaa fudhate jechuudha. Achi booda gurbaan kun maal godhuu eegalee namootan akka isaa miskiina hedduutu jira. Keessaafuu biyya isaa jibbamtuu tan biyya Hindii keessa jibban san keessatti namootan dila jiru kana kan barnootaaf carraa hin arkatin kan miskiinummaan isaan dhorkiteetu jira. Maal godhuu eegalee free scholarship godhuu eegalee jechuudha. Free scholarship ummata kanaaf godhuu eegale laata dhiiroo jaalala hoggaa jennu jaalalti tun bakka guddoo nama biraa qabaachuu qabdi. Jaalala hoggaa jennu jaalalti tun kabajaa nama biraa qabaachuu qabdi. Jaalala hoggaa jennu waa hedduuf keessaa qabdi. Waliif yaaduu, waliif yaaddawuu, yoonii fi ati hiraarte si wajji hiraaruu, yoonii fi ati gammadde si wajji gammaduu. Mee jaalala gabaabsee yooniin si hime jaalala jechuun namni horii qabu horii loon jechuu yookaan re'ee hoggaanii fi warra baadiyyaatti tana beeka hoggaanii fi horiin bobbaa galee bobbaa hoggaa jennu yeroo gaara oolee dheeda oolee
horiin kun toora afaan galgalaa asriin dhiyaate kana gala toora asrii boodaa kan maghribiin dhiyaate kana gala hoggaanii fi achirraa re'eettiin marratte maa jettee marratte hoggaa takka sa'aan achirraa marrate ilmoon re'eetun akkana fiigaa afaan dheeyxi haadha tana afaan dheeyxi shuuf ilmoon re'eetun wanni akkasi fiidee haadha dheeyxuuf maali jaalalaa isii keessa jira ilmoon looniitu wanni akkasi fiidee haadha barbaaddee itti dheeyxuuf maali ni jaalatti haadha beeyti jechuudha jaalala jechuun tan bineensaa fi bineensa wal beeksiftu jechuudha hattaa nama dhiisii bineensaa fi bineensallee walii galchite jechuudha jaalala jechuun tanaaf jaalalaaf botaa qabaachuu qabdan jaalalaaf iddoo qabaachuu qabdan jaalalaaf kabajaa qabaachuu qabdan jaalala jechuu qunnamtii qofatti akka isin hin gabaabsineen isinii dhaama seenaa irraan tanaa waa hedduu akkaati irraa baratte abdiin qaba laayik tuqoon dagatiin akkuma seentetti laayik tuqoon dagatiin galatoomna